Kabajamtootaa fi jaalatamtoota keenya egaa har'aa waan ajaa'ibaa takka ta'e isaa ibsishaan makii ol fuudhu keessatti meeshaan isaa qumxaa jalaan qabu fakkaataa kahee jira. Ol keetuma sanii dhaabbatu egaa namni viidiyoo waraabe suni laayivii irra turanii laayivii irratti ol kaasee sanaan booda achumaan viidiyoon waraabamee deddeemaa eegalee jechuudha. Bagatti kaafate baay'ee bagatti kaafate maaliifi kan saati kaa kan saati waan ta'eef bagatti kaafate maafi shiggar maafi mushkila garuu namoota takka akka waan yeelloo akka waan aybii wayiitti asirra deddeemaa jirtan viidiyoo kana boodarra isin agarsiisa isinuu laaluu dandeessanii waan dilas nama ajaa'ibu miti simmeetiidha waan jaalalaati jaartii isaati ol fuudhee jalaanis ol raafamee jechuudha maafi mushkila kana wajjiniin wal qabatee ibsishaan goon maaliif makii biratti kaayiroo deebi'e warri jettanii fi makiin gara biyyaa galuu deemti maaliifi garaadhaa qabdi waan ta'eefi biyyatti galtee dahuu deemti jechuudha ilmoo isinii gala kanaa jedhee gaggeessaa isiitiif dhufee jechuudha ibsishaan goon baxaam jaalalli maal akka ta'e bultiin maal akka ta'e ilmaan Oromoo barsiisee jira kayyaan ji'a tokko keessatti Awurooppaarraa gara Afrikaa dhufee jechuudha siidhaa jecha ji'a sadii akkasii ji'a sadii yookaan ji'a afur kun jaalala dhugaatii fi bultiif amanamummaan akkasii jechuudha so waan nama dhibuudha amma isiin kara biyyaa deebuu deemti biyya ormaa sana keessatti kaayiroo sana keessatti jireenyi ni ulfaata ilmoo qophaa jiraachuu dhiisii ilmoo nuuni ulfaata ilmoodhaa wajjiniin immoo waan dandeessu fakkaatu makiin isa biyyiidha namni harka irra qabu hin jiru waan jedhanuu fi gara biyyaa deebi'uu deemti jechuudha isiin haadha koo bira naqaa jetti. Inni immoo biyya keenya baalee biyya abbaa kootii fi haadha koo bira dhaqxaa jedhaa jira. As keessatti kilaafni jira. Dooktor Asliin jaarsummaa dubbataa jiranii. So mee maaltu bareeda yaada keessanitti? Akka fakkeenyaaf akka aadaa keenyaatti intalli dubaraa takka dura gizee deessu haadha bira deessi. Deessee kaatee illee galuu wanti jedhamu wayii jira. Fakkeenyaaf gizee deessee kaatee ni galti miti. Gizee galtuu mana abbaa manaa galti. Deessee kaatee yoo baali dhattee natti tola silaan. I think akkasii jechuudha. Garuu gizee deessee kaasatti piroofeesii jammaree jira gara Awurooppaa fudhachuudhaaf waan xumuruu naaf fakkaataa jechuudha. Tokko deessee dub gootee ilmoo yookaan abbaa ibsishaatiif yookaan haadha ishiitiif kennitee garam deemti? Gara Faaris biyya ibsishaan goon jiru jechuudha. Inni garuu kaayiroo irraa amma isii bira dhaqee gara biyyaa wajjin hin deemu. Inni wannuma deebi'a jechuudha. Biyyumatti deebi'a. Biyyuma duraan jiraataa ture Faarisitti deebi'a. Isiin immoo gara Itoophiyaa deemti. Ergi gara Itoophiyaa deemtee ilmoo deessee booda piroosesii Itoophiyaarraan fixamee fi gara Jaarmaan gara Faransi deemti jechuudha. Kabajamtoota jaalatamtoota keenyaa wanti nuti dubbataa turre kun